seenaariyooti hedduutu jira. Seenaariyooti hedduu ta'uu malu kana keessa garuu Abiy Ahmad Finfinneen sodaachiftuu akka tahe beekee Finfinnee gadhiisuu barbaadeeti. Finfinnee akkaataan itti gadhiisu na dhugeessa karaan inni itti gadhiisu karaa afuri. Akkamitti ijaa Bahar Daar dhaquun ni mala amma guyyaa tokko kana footoo ka'uudhaaf. Dabra Birhaanis akkanuma. Achiin booda naannoo Affaar bakka inni deemu. Dhumarratti naannoo Affaar deema. Yoo jalqabu maarrumallee naannoo Affaar deemes ni mala. Naannoo san deemee achumatti footoo kakka'ee wayaa karaa uffatee maal jedhee dhumni garami yeroo Finfinnee marfamte yalla warri Finfinnee hudhame jedhaniin inni karaa Eertiraadha. Danda'amu helikopteriin dadhabamu makiinaanuu deemuu danda'a. Huduudi achi waraanni Eertiraadhaa huduuda as seenee Affaarii keessa lolaa jira. Abiy Ahmad tanaan ala hiikkaa biraa takkallee hin qabu. Takkallee hin qabu. Kanaafuu lola hanga har'aa lolin har'a anaatu lolaa jedhee ga'e beeta mangistii keessa warri harka lallaafaadhaa dhaqee loleef ijoolleen akaawii nyaattee qiixxaa ilmaan Oromoorraa wallahi Oromoo walloorraa qiixxaa takka takka gadi baaniiti harka kennaniif jaan giiroo isaan deeman sanuma qabatteeti qoloo harka qabattee deemteeti jarri kan daaraa nama goote. Abaawoon isaa maataa keessa zalaalamtaa jedhaniinis maatama san keessa wal horee amma kinoo gadi bahee dubbiin taane itti fuudhe. Kanaafuu gabaabamatti abbichuun baqatuu fedheeti. Mala baqate kan jedhamneen abbichuun eessa deeme kan jedhamne dirree waraanaa jira bakki inni jiruun himamu maal waan akkasii jedhama beektu. Dirree waraanaa nama jiru bakki jiruun himu mukaan mootii dhiisii kan biraatu. Kanaafuu abbichuun keessan kana jechuu fedheeti baqatuu fedheeti gabaabamatti eegumsa mootummaa Eertiraa jala seenuu fedheeti. Inni sun ammoo kan mijjatu naannoo Affar irratti. Naannoo Affar Samaraa deeme achi waraana Eertiraa jira. Dehennati isaanii waan meeqatu achi jira warra ajaja lolaa kennaa jiru amma achi jiranii jira. Naannoo Affar. Isaan eegumsa isaanii jala seenuu fedheeti malee namtichi wanni biraa hin jiru. Sinin jedha gama biraatiin lolli kaabaa akkuma beeknu Kaarrayyuu bira gaheeraa jechaan kaleessarraa haasa'amaa jira. Egaa uummata Kaarrayyuudhaa osoo waraanni bira gahee jara kana harka jalaan baasin akkuma warra walloodhaa godhan kumaatamaan yookiin dhibbatamaa namoota rashanuu ajjeesuun wanni kana rabbi isaan hin muudachiisini. Kana malee wanni jiru karaa biraatiin shawaroobitti irraan gadi karaa raasaa sammuu maarroo jedhanii jarri maqaa baafatan kana daaraa gooteetti jedhan kana WBO fi TDF. Inni biraa immoo shawaroobitti irratti wanni gaariin hin dhagahamu. Wanni gaariin hin dhagahamu yeroo hin jedhee uummanni hedduu xiiqii walirraa qaba waan tureefu wal zarafuun waan akkanaa kun walitti seeneera jechuu hin dhagaha. Wal zarafuu gajennee warri kaan baqateera warruma lafarra tafee zarafe. Kunis gaarii jedheen hin laalu walaakin uummata ammaan dura waan irraa barannu qabna. Uummati walitti gaarrifatuun uummanni akka uummataatti yaa obboleeyyan waraana liyyuu hayli maarroo maqaa baafatee warra deemu sun waan biraati. Ummati akka ummataatti miidhaa walirraan gahuun kana qaba. Magaalaan Shawaroobitti takkallee hin offollee jedhan. Takkallee hin offollee jedhan. Meeshaa mana keessaa dhiisii balbala manaa walirraa baafatanii jedhan. Maaliif? Dhiigatu bakka sanii dhangala'ee saba waliin buusan beeka saba waliin buusan wasan gurgur akkatti gubatanii yaaddattu yeroo wasan gurgur gubanii distii waatti bisheeffatan mataa baatanii deeman agartanii magan wasan gurgur እንደዚህ ሆንሽ jedhaati itti kolfaati wanni sun irraaffatamne ummata keessa ummanni sun amma gaafa waraanni dhaqee waan biraan jenne yeroo isaan keessaa baqatan fiixumaa fiixatti Shawaroobitii qabanii akkana godhanii Maalif xiiqii kaleessaatu jira. Gaafa isaan inni wasan gurgur gubanii hin geenye kan biraati. Hospitaala ifaati moo maal jedhamu keessatti hospitaala guddaa Shawaroobititti uummata warra jiillee haakimii walgeessan sababa rabshaa ka'een madaanii. Haakimii walgeessanii namoonni karaa luugoo kanatti fakkaatan namoonni poolisiin illee namni eegu sababa rabshaa kanaatiin akka Oromoo jaanii reebne jaanitti dhagan. Poolisii Sanbatee irraa dhaqe zoonii Oromoo jala jechuudha. Poolisii bulchiinsa Sanbatee irraa kan dhaqe yeroo masaanii koomaandaroonni gurguddaan dhufanii qawwee hiikkadhu jaanii ni hiikkachiisan.
Ambulaasii shifeeriin ambulaasii oofee dhufe Oromoo ta'uu ni beekanii achumatti rukutanii baqatee amallate. Waan kana malee jiru abbaan ilma geesse obboleeyyan lama jedhaniin si'a. Abbaan ilma saadhaa madaa'e geesse walumaan. Irratti shaallalaatii irratti dannasaatii saanjaadhaan lafatti bulukkeetiidhaan akkanatti bulukkeetii lafaa ol kaasanii wallahi viidiyoon sun na bira jira waan ammallee yeroon arge sursurnaan jedha waan nama afaan kana haasa'ullee hamma jibbitu takka si biraan gaha jechuudha. Akka wanni kana jibbaa uumuu mata makiyya irratti hin arge. Isuma dhugaatti namni tokko sabuma ta'eef hin jibbamu yookiin sabuma bara warra akkasii ta'eef hin miti. Laakiin wanni nama jibbisiisu namni akka sabaatti yeroo lakkisaa nami jedhu dhabamu. Fakkeenyaaf ijoolleen kun ijoollee waxxaatiitii waan tana godhanii faannoo jedhanii gadi bahanii rakkoon qabu haa jennu. Maaf bakka san barataan doktorri komaandaroonni poolisiin bakka san dhaabbatanii ilaalan akkasitti dhaabbatanii maa ilaalan. Kana jechuun akka sabaatti miidhama Oromoodhaan fedhanii jechuudha. Asirratti ganizaabee kanaa fudhatee waan bakka takkatti hin tahamintu tahame. Namni 10 qaxaqaxamee nama du'uu jiru lafa xajjeessaa jedhanii namoota lallaafoo saawuu namoota baadiyyaa kana lafatti saanjaadhaan shaallalaatii lafatti waraanti maltii. Wanni sun hin raafatan. Siniif galee ambulaasii san keessa akkasitti bulukkeetii fi dhiiga waliin guutan. Na bira jira viidiyoon sun wallaahi. Maltoota diqaalota amma kamisee kana takka takkaan ta'e ergeen jira san. Takka takkaan warra kaleessa zamachaa gaafa jedhan san namni ittiin ergin hin qabu teelegiraamiin fi waatsaappiidhaan. Meetanumallee ilaala. Akkamitti uummata akkana nama godhu kanaa wajjin ka'aatii izamtaalloo jedhaa jettanii jedhee gaafa isaan warra baabboo eessa duulaa jedhan san namni si dhagahu hin jiru. Si galee? Wanni sun maal fidee gaafa shawaa roobiti irratti qawween dhukka'u uummanni bakkuma lafaa ol ka'ee jira. Siniif galee? Hin oofashine jaarree amma akkan dhagahutti waa takka meeshaa mana keessaa kan ittiin haja kunillee guuranii bakka biraa gatan jechuun dhage. Shawaa roobiti. Warri tibbeelleefis dhorkuu hin dandeenye itti dhiifte akka dubbiin akkana ta'e beekee waa takka namni takka abaawonis hin dhorkine jira. Ummata bakkumatti lafaa ka'eetuma hillikuma waliin bahee jira. Warri namni waan dalage beekaa shawaa roobiti irratti namni afaan amaaraa haasa'u tokkollee hafne jira. Tokkollee osoma jarin dhufin. Tokko ganda yeroo dhaqxe ona bara shan onsiisameeru fakkaataa jira. Waa takka hin jiru. Warri kaan ammoo warri Oromoo fi warri Orgobbaa warri Oromoo wajjin hidhata qabu duruma loluma dura gara Oromoo baqataniira. Kanaafuu yeroo dhaqan amma wanni takka hin jiru. Kanaaf waan ammaan dura akkas godhanii maaliifin kana haasa'uu bira gahan zarafni gaarii jechuuf miti. Wal zarafuun gaarii miti. Ummata walitti boru waliin jiraatuudhaaf ummanni miidhaa walirraan gahuun kana qaba. Gaafa rakkootillee akkana rakkoo wal gammaduu fi inuu rakkoo tanteessitti da'uu. Kaleessa mootummaan paarlaamaa keessatti lafaa ol kaa'ame ummata nu yalaa qalame milishoonni kun nu qalanii nu ajjeesanii. Mee warri federaalaa jedduu nu sheenaa jedhanii Muhammad Hussein gaafa ijoollee intaloon bakka buutuu baatee aanaa baatee faan yeroo iyyatan maal jedhe Abiy Ahmed? Maal jedhe? Gandummaa waan gandaan haasa'inaa waan isin haasoftan kana namni qe'eetti dhagahu jira bara. Kana haasa'inaa waan xiqqoo waan guddaa Itoophiyaa dhagahu jira jedhee tachi garagalee waan TPLF haasa'uu jalqabe. TPLF duqee taateettiin gaafas jedhamte. Gana viidiyoo san gana laalla irra deddeebine gana laayivii isinii dabarsa. TPLF ማለት የተበተነ ዱቄት ማለት ነው jedha gaaf sana biyyuma duqeeta bishee TPLF tu sadbeera. Siniif galee dhiigni gaafa sanii gabaabamatti Oromoon shanan jillee reeffa isaanii paarlaamaa kadhatamee Abiy Ahmed yoo barbaanne jijjigaa geessina. Yoo barbaanne firmaa takkaanii jarri kunuu makalaakaa Itoophiyaati yennaa maal dhaltanii jedhe suni reeffa sana ijoolleen guyyaan 3 yookiin gaafa 4ffaa Oromoon shanan jillee harka tokko wal qabattee lola aanaalee hundarratti sababa saniin baname wal qabatee reeffa isaanii dhaqxee dirqetti fudhatte gaafa isaan shawaa roobitti zarafame hatame jedhanii bu'an san
dirqitti dhaqanii shawaaroobitti walakkaadha reeffa isaanii kaafatanii irraa deebi'an. Gaafa san makalakayaan abiyyi nama hedduu ajjeese. Nama hedduu ajjeese wallaahi walitti hin naqaafne dhugaa walitti himna gaafa sana Oromoon jillee wal dhowwuu turte lolina makalakayaan lolina waliin jette mootummaadha jedhaniiti. Nama meeqa sanbateetti shee waliin qarbame namni gaafa lammaffaadha gaafa san shee waliin yookiin doozarii. Nama shan boolla tokkotti nama shan boolla tokkotti mukana nama gara nama 10tu qarbame. Nama karaa irra deemu makalakayaan fixe jechuu gaafa san. Inni naqqaane gaafa sanillee rashanamuun gaafas jammarte. Sinif galee maal balleessanii Itoophiyaawii miti waggaa reeffa nama kaasuuf maaliif dhabame? Ummanni qanyeen ummataa yookiin quxxaan ummataa kana fidaa jechuudha. Dallansuun ummataa kana fidaa jechuudha. Akkamitti ummanni kun ganaa wajjin jiraata? Mee akkamitti wajjin jiraata? Akkaataan itti wajjin jiraatu waan hin jirreefu jalqabumatti warri abbaa biyyummaa bakka sanii Oromoo arihuu yaalu jalqaba inni abbaa biyyaa miti biyya sanii deebi'uun qabu. Shanan jilleetii fi kaarrayyuu jedduu wanni sheene kaanseri malee lafni kan Oromooti taarikaawii lafa Oromooti beekamaadha. Kanaaf gabaabamatti horgobbaan akka horgobbummaa isaanii kabajamanii buluu yoo fedhan ni bulan. Warri bakka biraatii dhufee maqaatti moggaasee biyya abbaa qabu battanuu barbaadu suni biyya sanii deebi'uu hin qabu. Bakka dhufe qaba hundinuu bakka dhufe qaba yoo gaafatan. Namni lafa sanirra jiru abbaan kee eessaa dhufe yoo jetteen bakka dhufe qaba. Akaakayyuun kee eessaa dhufe yoo jetteen bakka dhufe qaba. Warri dhufe kun ammoo achi bichaami bakka hunda jira. Bakka hunda jira wallaahi bakka jiran seene dawwee beektumi dawwee gammoojjii dawwee jiran. Warri dhufe jedhaman kun. Laakiin of kabajee abbaa biyyaa fakkaatee afaan abbaa biyyaa haasa'ee yoo jiraate Oromoon kan biraatu guddifachaa fi muggaafachaadhaan fuudha. Abadan isin warra biyya kanaatii dhufen jennuun jechuudha. Maaliif? Afaan kiyya haasaa ani Oromoo jedhee beeka lafa kanarra dhalate bakka irraa dhufee fi jinnii sanatti hin haasa'u. Eenyummaa isaa natti laxxafuu yaalu. Anumaa waliin jiraata. Amantaa kiyya qaba alhamdulillah. Gaafa san nama hedduu qarbame ani kanneen haasa'u jiru kan makalakayaan lafarratti magriibii fi asrii hedduutti ajjeese. Gaafa sa shawaaroobitti deebi'an karaa garbii karaa goodaa kanarratti namuma walii dirmatuu fi namuma bajaajiin deemu akkanumatti ajjeese jechuudha. Viidiyoo Tigraay kaleessaa TV Tigraay yoo agartanii raattan nama cirrattiitti akkanumatti nama mana hulaa karaa maddiidhaa makiinamarraa dishkaadha malee kilaashiin waa san akkasitti nurtu. Xiyyitii kilaashiin miti inni akkasitti uru. Dishkaa fi bareen sidiif galee akkanumatti namni hulaa hibratasabiitti qawwee gadhiisu mootummaadha kun. Mee mootummaadha tole nuti warra mootummaa jibbu haa nuun jedha. Mootummaan akkamitti mani abaluuti jechuu kan hin beekne akkanumatti hulama ilma namaatti qawwee roobsaatii deema. Agartanii akka mootummaan tahin mootummaa duun taane warra abiyyi makalakayaa goona jedhan santu makalakayaa godhame namoota rashananii maal jedhanii akka hin beeknu seetanii. Maal faa jedhaniiti gaafatan gaafa warra migiratti faa rashanan kamiseetti gaafa dura. Abbaan asitti nama lollesin immi warra ganda kanaatti jedhanii migira kee deemanii nama rashanuu jalqabanii isaan jechuudha waan biraa miti. Waalaikum salaam. Kanaafuu gabaabamatti ummata waliin buusuun aangoo jecha ana na gargaaranii jecha gaa tokko qalu laaluun har'a kana fide. Walaakin ammoo zulmiin baay'atu malee haqni hin dhufu. Rabbiin aggaa zulmiin baay'ate zulmi san booda nasrii ummataaf fida. Ni zollomame ummanni keenya walloodha akkuma guutuutti. Keessumaa immoo akka jilli dhumuugaa yookiin karaa wasaan qurqursanitti itti taphan. Itti taphan. Sinif galee har'a dhiiga santu cubbuu hammana gahu fidee laafaanis namni nagahaatis namni inni badaanis hundinuu gosuma tokko tahee shawaaroobitti keessaa ilmi nama tokko osoo nafin baqatanii amma dhaamocha dabra biraan keessatti hanqalaata turan. Mana owwaarraa baqatanii. Biyya keetirra cubbuun gaafa dalagamu lakkisaa jechuun dirqama nama hundaati sihirra gaha gaaf tokko. Oromoon maaliif akkana nasrii argatte Oromoo wallo? Gaafa tokko hegeru ebaluu fa'aa wallolle jedhanii magaala eessaas ni kaas harbu waladde shaklaa fi garbii keessaa hujira jarribu. Magaalaa xixiqqoo karaarraa jechuun ganda baadiyyaati jarri kuni amma guddataa jiran malee. Isaan keessaa warri afaan keenyan beekne afaan kana haasa'anii jiran.
namni tokkon tokko wajjin nyaanne abaluu abbaa abaluu jedhamanii kabajamaniituma ta'an. Kamisee magaalaa guddaadha. Tigiree jira, Amaara jira, eenyu jira, Gojaame, Gondore hundinuu jira. Namni takka ittiin buusan. Inuu quufanii yeroo tokko yeroo reefu abiyyi dhufusan gara qaacuru kana wal jaaranii nu loluu yaalanii turan. Taftiisha qeerroon dhaabdeerra dhaqanii eenyufaan kan du'an tokko yaaddattan. Isiniif galee isaasan tarkaanfiin ajaa'ibaarra fudhatamee os jedhanii ta'aniiru. Walaakin qotee bula horsiisee bula kagaxaraa ta'u daldalaa magaalaa keessaa saba kamiituu hin tuqne Oromoo Walloo kanaaf narsiree argate. Affaari kan nu keessa taa'u Affaari asumatti dubartii keenyas fuudhee maal jedhee nu keessa taa'a lolli illee yoo jiraate isa nu keessa taa'uun tuqan hamma gaafa biyya isaa deemee achiin loluu dhufuutti. Dhugaan beeka waan hin beeku takkaa lamaan hin qaba wallaahi ani nama beetisabiin kiyya gammoojjii dawweedhaa jiru. Affarii nu wajjin nyaattee dhugdee nu bira dhalattee guddattetu osoo gaafa tokko afaan Oromoo akka kiyya kanatti duu haasa'u nan gadde gaafa isaanii faan du'an yoo yaaddattan isaanii Sheekh Ahmeefaa warri waa'ee dawwee harawaa beektan xiloo dhuftee duula lololtuu rasaasni laphee keessatti ishee hafe. Siif galee warri karaa kuyyuu ni beektu wedhee yaate kana karaa manduuboo ilmaa sheekicha bisheeti sheekicha jedhee biyyi kabajee kaa'ee jiru. Agartanii isaan waan fedhan haa jedhanii malee ilaa ammaa wallaahi obboleessi isaadhaa guddaan nu bira ganda keenya jiru. Niitii fuudhee achumatti taa'eera maal si waliin hin jiraa jedhee aadabaan ta'a. Kuni nu miidha biyya kana nu miidha. Haa ta'u malee rabbi biraa ati gosa abaluuti abalu faan nu ajjeesa jedhanii nama ajjeesuun nama tokko irratti duuluun waggaa immoo finxaaleeyyiin ganda kee deemtee laafaa irratti duultu abbaa fi haadha qalanii barirraa zuxxiitti yookiin shawaroobititti abbaa fi haadha qalan ilmaan sagalirraa abbaa fi haadha qalan ni addattu jedhee yaada ijoollee sana muslima tahanii fi afaan amaaraa hasaanii si galee kanaaf wanni Oromoo Walloo nasrii argateef hanguma xiqqaanne kanaan jechuudha. Nuti nama zoonii tokkooti yookiin uummata zoonii tokkooti naannoo miti. Zoonii tokko kana keessatti zoonii tokko gajjenne zoonii waan lafa akkasinitti fakkaanne guddaadha. Kiiloomeetira 100 oli. Warra Baabboo irraa ka'ee hanga Shananjiillee dhumaa Shawaroobit dheeraadha lafni. Gadiin afarii oliin jira. Walaakin asuma keessatti warri nu wajjin jiru wallahi hin tuqne. Abbaan rakkoo fidu eessatti bakka wajjin jiraannutu jira. Magaalaa Makkanna bakka jarinis baay'ina qabu keenyas baay'ina qabu. Guyyu hunda Oromoon ajjeefamuu suuqni isaanii gubamuu zarafamuu siniif galee achitti jechuun bakka baay'ina qabanitti bakka isaan xiqqoo tahanii nuyi baay'annetti wallahi namni isaan tokko hin jiru. Ani lafaa ka'ee gamta eenyummaa isaaniitti tokkotti duule amma qoqqobi isaanii guutuun natti qabu. Maal si balleessan? Maal si godhan? Ni beekna asiif tuqaniin beekani. Bar warra isaanii nama kiyya ajjeese yoo jedhu deemisa ajjeese barbaadda dure. Namni kan kee nama isaaniitiin du'ee fi isaan asitti lolamani. Wallahi dhugaadha. Anis ollaan kiyyoo tuqaman dhiisu. Kaanis yoo ollaan isaa tuqaman dhiisu. Siniif galee kana jechuun maal jechuudha? Jiilleen kaartaa irratti shawaadha. Kaartaa irratti jechuun yookiin kaaba shawaati jiillee yookiin sanbateen. Garuu godinni jiillee Walloo jala bula. Godina Walloo jala bula aanaan jiillee. Aanaalee baatee magaalaa fi baadiyyaa irraa qabee dawwee harawaa, dawaa caffaa, orgobbaa waradaa, harxummaa fursee fi jiillee dhummuugaa jedhamu. Kuni aanaalee godina Walloo Kamisee jalatti bulu keessaa. Siniif galee godina Walloo Kamisee jalatti bulu keessaa. Walloo kibbaa Walloo baha kibbaa hanga warra Baabboo waradaa baateedha jalatti irraa jalqabee hanga baha kaaba shawaa sanbatee fi sanam jiillee kuni hundi godina tokko jalatti bula warra laficha hin beekneef hin baana. Akkas garuu gamta shawaan baha kaabaa
warras kaan jala buluuf isaan kun immoo bulchiinsa of gahe waan ta'eef walloo kamiseen walloo kamisee jala bulan Oromoodha. Warri kaan ammoo warri sanii gadi Dabra Birhaan jala bula. Dabra Birhaan jechuun warra afaan jaraati jechuudha. Dabra Birhaan gadi akka jiru Oromoodha. Kaan Oromoodha jaalattus jibbitus biyya Minilik jedhameeti afaan jaraatiin bulta. Suni diiggatuu qaba amma. Warri manzee immoo Amaara ta'uu namoonni mormu. Amaara ni jiran lafa isaaniirra bakka jiranitti fedhu kililiin buluu danda'anii fedhuun akka zooniitti buluu danda'an kililillee ta'uu hin danda'anii zoonii takka yoo ta'an maleedha. Waan kana malee jiru lafni lafa Oromoo yoo duuba qaarite manzi duuba qaarite darraa fi salaalee yoo duuba naan dhufte Oromoo karrayyuutu shanan jilleeti jedduma kanaa baateeti jarri nurratti ol taate bakkumatti walitti cafallaqxee nu bushiti jechuudha. Jaalattee afaan kan keenyaa soktu atis afaan jaraa sokta akkana ta'e dubbiin. Saniif galee lafa walloo kana afariinis hanga ta'e numarraa fudhatti kaanis numa fudhata. Fakkeenyaaf amma karaa odaa sirbaa jedhanii adda leelaa jettee ishiitu lola itti bantee irraa fudhattee yeroo Oromoon ofirraa loleen ariha jedhee waliin bu'uun hin jiru jedhanii dhorkanii akkanumatti biyya dawweellee akkuma kana karaa hundaan lafni fudhatamee burqaa karaa baatee karaa afarii kanaanis lafni fudhatamee karaa oliitiin maqaa bulchiinsaatiin immoo karaa maqaa mootummaatiin karaa oliitiin. Haxaayyee irraa maal si morme? Namatu nama mormee jedhama. Eessa na bade? Wal jala jalaa fi koomentii. Gabaabumatti makkanna yoo ta'e wanni gaafiin makkanna yookiin haxaayyee namatu nama mormee haxaayyee irraa kaasee shawaadha naan jedhani. Akka lafichaatti akka kaartaa lafaatti lafni shawaadha jedhama. Wallo jechuun hanguma kaarra qorii caffaa fa'aati. Sanii oli wallo wanni jedhamu kibba wallo jechuun. Achirraa qabee shawaadha. Kaartaan akka lafichaatti shawaa dhugaa. Bulchiinsi garuu shawaan bulu. Ifraataa gidim jedhaniiti waradaa gamaa gara gamzaatti yookiin gara kaanitti bushatanii ifraataa gidim ammoo kaaba shawaa jala bula. Kaaba shawaa jedhanii sassamee shawaa jedhanii zooniin isaadha Dabra Birhaani. Zoonii naannoo Amaaraa laallatu jechuudha. Haxaayyillee achi jalatti bushatu fedhan waan magaalaa haxaayyii san keessatti nussiin isaan waan ta'eef baay'inni isaa waan ta'eef yookiin Oromoon bakka sanitti galuu hedduun jaallatu sabbateetti galu. Gamtaa lolli yeroo hunda rakkoo hin jiruuf. Bulchiinsaan sanbateenis haxaayyiinis Oromoon walloo jala buluu qabdi. Garuu Oromaa hedduun achirratti ka'ee karaa gadi Oromoo jala bulaa karaa olii nuti jala bulaa jedhanii waan akkasii rakkoo uuman malee lafni kan Oromooti. Har'a waan isinii himu garuu ka darbe haasaa jirra malee maajatee kaarra qorii maajatee irra naa deebi'aati maajatee jedhame. Alaabaan abaa'oo dhaabbatee bulchiinsi biyya sanii uummata Oromootiin yookiin dhaabaa adda bilisummaa Oromootiin hoogganamaa jira. Shawaa Roobiit amma haasofnu tana bulchiinsa shiidhaa biiroo abaa'ootti as rakkabameera. Abaa'oon alaabaa dhaabee bushuuf deema. Yookaan deebi'an ta'an bushamanii yookaan deebi'uu dhabanis abbaan biyyaa irra ijaarratee ni busha. Rakkoo hin qabu. Kanaafuu jilli dhummuugaan akkuma jirutti shawaa kaabaa. Akka kaartaatti shawaa kaabaatti gamta bulchiinsi Oromoo jala baafameef inni immoo bulchiinsa kamisee jala bula jechuun hundinuu walloo jala bula. Kanaaf walloo jedhama bulchiinsa wallooti. Malee kaartaan lafichaa sameen shawaadha ture. Osoo Dabra Birhaan Oromummaadhaan bulee isaan gadi bulu. Dabra Birhaan jala gara finnee bulu sameen shawaadha. Garuu bulchiinsi nama biraati waan kennameefuu isaan filannoo isaaniitiin kamisee jala buluu jechuudha. Bulchiinsi kamisee waan bulchiinsa Oromoo ta'eef godina Oromoo waan ta'eef. Waan akkasiiti lolaan wal qabatee lolli amma nu bira darbeera. Dirooniin ka'ee dhufee nu lolullee hin jiru jedhanii raawwate Shawaa Roobiit irraa kan ari'amaa olii gadi nu cafacafaa turanii amma maafiilaa diroon wala haaja. Agartanii garuu rakkinni hin jiru jechuun miti. Rakkina akkana hin jedhamnetu jira jedha. Rakkina xiqqoo miti jedha. Magaalaa kamiseedhaa
waan hedduu rakkisaa jira ture. Wanni nu gammachiise immoo jeneetarii yookiin kan maabiraatii baasuu danda'u bitanii bishaan mootarii bishaanii jeneetarii bishaanii bishaan akka jenne biyya keenyatti ni beektu miti. Kamisee achi gama qaacurmoo wannarraahi maashiniin dalagee kaarabaadhaan maabiraatiidhaan kamisee keessa wazzaa. Isa san maabiraatiin dhabamee waan tureefuuhu maabiraatii kombolsharraa wanta bitanii jeneetara guddaa bitanii maabiraatii san waan dalagsisuu danda'u. Waan bishaan san boombaa kamiseedha waan dalagsisuu danda'u uummata faayidanii jechuu dhageenya. Uummanni waliin baasee egaa abbootiin qabeenyaas ni jiranii. Sanfaa godhanii jechuu dhageenya waan baay'ee gaariidha. Masgiidii guddaan jeneetara mataa ofii yookiin kan mataa ofiitii bishaan baasuu qaba. Boonoos qabana fakkaate san ummataaf eeyyamee islaam kiristaan jenne hundinuu dhaqee waraabbatee katamaan akka kana jiraatu ture. Biyyi keenya biyya bishaaniiti caffaan akka jiruuni egaa bishaan qulqulluu jechuuf maleedha. Lolli Dabra Siinaa jira amma. Dabra Siinaa biyya dhaamochaa biyya hurrii fi gaattiraa sana agartee achi keessa jira amma. Riphee lolaadhaaf ajaa'iba gaa warra miilaan deemuuf. Warra miilaan loluuf ajaa'iba. Makiinaan gara takka malee hin deemu. Ishii hula akka fincaan qotiyyoo akkana daddabe. Kanaafuu dubbiin amma tolteef warra miilaan deemee loluuf WBO fi TDF. Kana wanni jiru kana rakkootu jira. Warra gaxarirra warra magaalaatu miidhama warra waa bitee nyaatu. Rakkootu jira. Rakkoo sun kan furamu takkaaf takka Abiyyi Ahmad mootummaan isaa dafee jigee wanni hundi eeyyamamee ilmi namaa fakkeenyaaf bakka WBO fi TDF gahanirraa qabee hanga Maqaleedhaa wal keessa deemuu mirga qabda. Kamisee irraa jiillee irraa namni tokko hamma Maqaleedhaa deemuu mirga qaba. Hospitaala Maqalee fa'aa warra geessamantu jiran warra madaan. Siniif galee garuu eesh faayidaa Maqalees tahee eessas deemtu karaa Affariin karaa Suudaaniin karaan cufaa. Meeshaan alaasheen wanni takka hin jiru jechuudha. Yeroon silaa birraadha malee. Kanaafuu osoo kuni akkuma kanaan deemanii Finfinnee gahanii dubbii walitti babbanamtee Abiyyi Ahmad daaraa silaa tahe خلاص كران جابوتيس ني بنما ميشان وني غوتون جباته وني غوتون بلام بو اكو بلبل ني بنما اني بري ارغو بيت سبب نيرغا سعودي عربيا جرا اما بيت سبب كينيا قوبن قبنچو اكيد فرق ابن باديانا كجروهي ديمني اشيتا نياتو جراتن جنيتو اوبسني مالي نمن مغالا كمسيت ديفني بانيرو بريم بانكي بافتون نندا وسو بريم بانكي بنا جراته دكاني بانكي بافتني نياتني ركون جرو شي مجرتو نياتني جن isa jiru nyaatuun hin danda'u. Alaa erguun hin danda'u. Rakkoo akkana hin jenne keessa isheenni. Akiid gaarrinni abbaa biyya sanii ilmaanii fi abbeerranii fi shumman inni qabu magaalaa baadiyyaan midhaan qotamee asheetii ajaa'iba horiin ni jira. Aannan dhuganiitu asheeta nyaatanii boqqolloo harkaanuu daakkatuun jira. Yoo maabiraatii fi gaazii hin dhabu. Rakkoon qabu. Inuma jiraatan jenneetuma sabbarre malee dubbiin dubbii jabduudha. Keessumaa keessaa warra magaalaa qophaa jiru magaalaa bichaa jiraatu dubbiin jajjabaatteetti. Namni magaalaa tokko dhaqee baankii birriin baafatu jechuun akkamitti jiraata? Baatii kana akkuma fedhetti ni jiraata. Baatii dhufoo baatii satti aanoo dubbiin jabduudha. Kanaaf wanni kun dafee nurra darbee maatiin keenya gara jiruu xabi'ii yookiin jiruu rootiinii isaaniitti deebi'uun dirqama. Kanaaf wama dandeessaniin du'aa godhuu fi mootummaan kun akka jigu dhiibbaa danda'amu guutuu godhuun dirqama uummata biyyattii hundaati. Siniin jedhaa rakkoon jiru kana amma rakkoon nu bira ture ilmi namaa rashanamuu waa ta'u abbichuun hin qabamu. Abbichuun hin qabamu jettanii warri yaadan ammoo soba hin qabamu. Kaabineen garaa qabamti garuu maqaa abbichuu jedhuun kaabinee Oromiyaadhaa keessaa maqaa amma nan duule jedhu kanaan deemanii ganaa qabaman. Akka abbichuutti hin eeggaman isaan. Tokkoffaa warri isaan eeguutti godhameeru warra kaani. Siniif galee ganaa bakka arganitti qabamanii kaan ajjeefaman. Kaan mataqqaa godhamanii gootichi abaluu duula deemee du'e jedhaman. Takka isaanii osuma maakaatoo dhuganii fi osuma taa'anii askiriimii nyaataniitti malee bakka qawween dhukkubsan dagalsan. Kanaafuu abbichuun hin qabamu. Abbichuun ni baqata. Abbichuun takka footoo kakka'ee amma naannoo Affarii deemeeti askara Eertiraa bira deema. Waggaa dubbiin amma achumaan qabatanii Samaraa dhaqan. Asmaraa dhaqan. Idaan dhumeera kan abbichuudha. Kanaaf uummanni kanarra jira. Lollinis hanganarra jira. Lolli hanga dabra bira hangahu.
Dabra Birhaan baaga gaheen booda wanni haarawi jira. Gaafa Dabra Birhaan fi karaa Salaaleetiin Fichee akkabaabiitti gaafa ABO fi TDF wal gahan wanni haarawii ni jira. Misaayiliinis ni jira. Sulultaa fi laga xaafoodhaan marsamuunis warri mataa kalaalee namatti wirsuus ni dhufa. Dubbiin dhedheertuudha. Hojii hedduu qabna. Hojiin ittiin baay'isinaa jedhe jaalmarroo. Baqqalaa fi Jawaar qawwee nurraa hiikuu dhaabbatu turani. Mi'aa qawweedhaa gaafa Finfinnee dhaqee qawween mana hidhaati isaan baase rabbi musiibaa biraatti hin buusin isaanii akkuma Hayili Sillaaseen gaafa biyyaa baqatuuf deemu Lijiyyaasoo ajjeesee deeme rabbiin godhini gaafa qawween dhaqee woboon irraa qawwee hiiktan hangumti hafe kinoo har'a sin baase jedheen isaanis ni fahama waa'ee qawweedha. Kuni dogongora jedheen gizema amanaani qawweetti amanuu dhabuun biyya akka Habashaa keessa jiraatanii qawween hin barbaachisu jechuun gowwuma ta'uu durumaa beekneerra. Garuu qawwee gajenne qawwee kana gowwumatti ilaala warri amma Hayiliin karabaatii hidhatee biyya faranjii keessa wanni jedhu kun. Jawween namni ofuuf akka qawweetti yaaduun malee jawwee faan namni gurguddaan akkasitti Oromoo wajjin dhaabbatuun malee qawweetti amanuu dhabuutu har'a hidhaasa ka'aa jira. Osoo qawweetti amane karaa tokkoon asiin dubbataatii karaa tokkoon harka tokko gaattiraa fi wanna elubbaa bursan keessa harka kaa'e silaa har'a fagoo deemame garuu haa ta'uti wallaala namni wallaala nama akka jawweetiin wallaala jechuun nawiri garuu wallaala dhugaa qawweetti amanuu dhabuun biyya faranjiitti baratuun barumsaan hedduu kutuun beekumsa kana namaan kennu beekumsa waa'ee qawwee kana sinif galee waraanni adda bilisummaa Oromoodha Wallaggaadha galuu qaba takka saaduu nafin galuu qaba jedhanii kan dhaabbatan gaafa san goyyomsamuu jira akka goyyomsamuu jiru hin galleef warri gaafa san gowwaan kun biyyi bilisoomee dhiichisuu jira Finfinneetti bineensan bilisoomsa jedha jennee dhaabbatuu turre wallahi hin jenneen qawween akka faayidu warrumti Finfinnee jiru kun kabajamuudhaaf namni qawwee qabu tokko bosona jiraatuun jabaadha. Obboleessa dabaa tokko qabdan. Obboleessa dabaa tokko yoo qabaattan dabaadha. Waan namni jedheen hin dhaga'u. Guyyuma hunda deemee rakkina sitti kaasa. Yaa Rabbi obboleessum kiyya kan narraa fuudhii jetta. Gaafa tokko dadhabamaan akka saadhaa dhufee gaafa si dhiite. Eessan bulaa jedha si dhiituu biraa hin ga'u. Namni tokko yeroo badii sirratti dalaguu yaadu aboo obboleessa manaatii tokko qabanii barra kan kala asiin beechiin bahee nama ajjeesu tokko in tuqinaa abaluutu nutti ka obboleessa kiyya ajjeefame silaa baratuu fi inni nu waliin feetan. Obboleessa kan keessuun agarte waliin feetan. Maltiidha kuni maanguddummaa isaan dhufu ani kana booda irraa dhiqadheen jira. Abadan hin jedhin maata makee haa taa'u ati kabajamtee jiraatuuf baalageen harka sitti laatuu dhabuuf obboleessumti akkasiisu si haa jiraatu isaan waliin dhabin. Hamma dandeesse gorsimee dhiisi nama nagaa ta'e ati amma fedhata obboleessa waan hin godhuun qabu jedhin gaafa inni rakkatee qaxxaamtee kottuu maqqacoosaa kaffalisin jedhan kaffali. Kuni gatii ati kaffaltuudha. Si faayidanni. Kanaafuu gaafa karabaataa tolfattee ummata of jala hiriirsitee gadi baatu biyya Afrikaa keessatti biyya faranjii keessa dhugaadha. Biyya Afrikaa namni qawwee qabatee meeqa si nyaatuu barbaadu keessatti saba kan keetirraa gareen tokko bosona jiraatuun barbaachisaadha. Garuu qabsoo irra hin jirtu taanaan sababa garee wahii bosona jiruun ilmi namaa guutuun qaxaqatamee nyaatamee kan maal jechuun rakkoodha. Haa ta'u malee sababa namni suni bosona jiru ulee lama qabdaa jechuudha gabaabamatti. Maaliif inni maatirayeesii fi seneepara qabatee askarri tokko ablee maaliif harka qabata? Ableen gaafa inni guddaan siin taane harkaayyoo walitti dabartan ablee saniin ofirraa waraabta. Siniif galee? Faayidaan ablee sanii malee qawween kun yoo dadhaben ablee lola jetteeti miti. Osoo qawween jiruuti miti. Qawween rasaasa caniina harkaan qabamta. Gaafa san hanga dhumaa ofirraa loltaanii jechuudha. Kanaaf qabatame. Kanaaf namni qawwee qabu bosona jiraatuunis baaga diina harka jiru mootummaan barbaachisama ture. Kanaaf hayyoota keenya rabbiin carraa Lijiyyaasoo isaaniitiin kennanii
carrama hidhamanii bahuudha rabbi isaanii haa kennu. Warri qaallitti kun dhiibbaa hedduu uuma ture har'a du'a ala jiraateehi walaakin haa ta'u hidhamuun kunis wahumaaf gaariidha. Isaan kana gaafa bahan har'a politikaan Oromoodhaa kan akkana sodaatamu tokko sodaa isaaniiti. Qawwee kophaa miti. Politikaan Oromoodhaa guddateera. Oromoon politikaadhaan hedduu guddateera. Oromoon saba guddaa waan ta'eef barumsumaan qabne ture. Bara 30 darban kana keessatti baratee qarameera. Namoonni sodaata bakka isaan jiranitti wanbariitti ol bahu. Walaakin maltiin faltiin nurraa dhalatte lafumaa ol kaateeti ajandaa alagaatiif deemti akkuma kaleessaa karaa Oromootiin dubbiin fiixan bahu karaa jaraatiin malee jettee malee har'a Tigreenuu Amaarrinuu warri biraatu silaa hanga maqaa Oromootiin waan Oromoon fedhu yoon hin godhin wanbarii kanarra turaa jira. Dhugumatti siniin jedha Amaarri tokko Tigreen tokko ol ka'ee gaafilee Oromoodhaa hunda deebisee aangootti ol bahee waan Oromoon jedhe hunda godhe maaliif alama siyaasaa keessatti waan baay'inni jedhe godhama. Kun dhugaa jirtu. Ameerikaan teessan maali kan godhaa jirtu? Amma demokiraasiyoonni warri demokiraatota jedhaman kuni amma dhumarratti baay'atuu jalqaban, guddatuu jalqaban. Siniif galee achiin booda maaltu ta'uu ka'e? Obaamaa mootummaatti ol bahee, Obaamaa mootummaatti ol bahee mootummaa isaa fixatee yeroo bu'u namtichi gowwaan suni ol bahee amata afran isaa fennee lammeessaa ammas demokiraatoon namtee olitti bahan. Leesh baay'ina uummataatu jedhe malee Ameerikaan warri xinfanyaan isaanii sun numa jiran turan. Baay'inni ammas namni mootummaa Itoophiyaatti ol bahu waan Oromoon jedhe yoo godhe dhiigni isaa Oromoo ta'uu dhabullee mootummaa irra ni tura. Oromoo ta'uun dirqama miti. Aangoo irra taa'uu isaatiif. Waan Oromoon jedhe yoo godhe Oromoon aangoodhaaf hangas bu'ee hinaaffa akkasiin qabu. Kana jechuun Oromoo malee namni biraa haqa qaba jechuuf miti. Oduu baay'inni uummata Itoophiyaadha Oromoo tahee jiru namni biraa aangootti ol bahuun haqa kamuu qabu. Haa ta'u malee Oromoon dhiigni isaadha namni inni ani Oromoodha jedhu afaan isaa haasa'uu beeku. Ol bahurraa miti dantaan isaa. Aangoo nama tokkootiif miti dantaan isaa. Abiyyi Ahmad mootii jedhamee miti dantaan Oromoodha. Dantaan Oromoodha waan Oromoon fedhu Oromoon wanni fedhu immoo biyya kiyya irratti kabajameetiin lafni kun ka warra abaluuti warruma abaluuti irra jiraata. Yoo mootummaas ta'e isaanumatti irratti mooha. Namni biraa dhufee ajajee aansaa beete hin kazzi antee baala qibee osoon jedhamanii nagahaan jiraatuu barbaada. Asii kana buqqisanii dhufanii fakkeenyaaf Finfinneen kan eenyutu jennaan Itoophiyaa noo yaa Amaaraa noo sin jedhan. Okay. Ifne meegaa magaalaa takka jenne. Boru meetira guurrattee dhuftee asiin kana mattartee urgubbaa waniitii fi urgubbaa tolaatii fi urgubbaa caafoo ምንድን ነው? ኢንቨስትመንት ነው። የአዲስ አበባ ማስፋፊያ ነው። ኤሰብ ባልፈጠረ kan keetii miti jette lafni kun lafa keessan kun kiyya maaliif ballifattan irratti abbichuu kan kee wanni TV maqaleetii ilaali okay boru yoo dhugaa bakka lolaa dhaqe garuu baqatuuf deema siyaasaaf baruu bira barbaada. Rakkoon gurguddaan amma Finfinneedhaan wal qabatu amma rakkoo Finfinnees ta'e magaalota bira dirraam kan Oromooti miti akka jedhamee bara hammam ture ni beektu. Finfinnee bal'isuudhaaf lafa Oromoo fudhatuun dirqama. Osoo gamna tahanii Finfinneen kan Oromooti jaaniiti bal'isanii rakkoo Oromoon biyyisaa guddaturra. Finfinneen keetiin miti baaqa jettee Finfinnee isa keetiin miti jette kanaan ala Finfinnee biraan irratti hin jaartu kalaas. Hin bal'ifattu. Laga Xaafoos, Sulultaas, Eessas, Sabbataas, Shanoos hin bal'ifattu kalaas. Maaster pilaaniin ka'e sun rakkoon isaa kana jechuudha. Finfinneen kan Oromooti jettee murteessuu dadhabdamii isuma kan Oromooti miti jettee qabatte kana qabadhu ka biraan natti hin dabaltu. Gabaabamatti ganda abbaa Aliitii fi ganda abbaa Tolaadhaa dhufanii kaasii jedhanii kondominiyeemii sirra ijaaranii mana barumsaatii fi mana yaalaa ijaaranii hundinuu mana yaalaatis yeroo dhaqxe nama afaan Amaaraa beeku qabattee dhaqxa. Mana barumsaa ijoolleen teemtiin barattu baadiyyaa deemtee baratti. Maaliif asitti kan ijaarame mana barumsaa afaan Oromootiin mitire. Kanaaf Oromoon guddina jibbee duuntaan sanii achi maal sin jedhu እነዚህ እድገትን የማይወዱ ወረ ጉድነን ጃለነ ጉድነ ብያ sin jedhan fooqinati yaarte ana maal naa godhe baagaan ana baqachiise biyyarra baaga ilmaan kiyya sitti hin baranne baaga ilmaan kiyya gara biraatti jijjiirramanii ana maal naa godha
rakkoon sanii jechuudha.